sagantaa kana jalatti gaa'elaa fi akkuma kana isa wajjin kan wal qabatu barumsa baay'ee barbaachisaa ta'e namoota gaa'ela keessa jiraniif dargaggootaaf akkuma kana gara fuulduraatti gaa'ela dhaabbachuudhaaf namoota qophii qabanii fi barumsa barbaachisaa ta'e isin fayyada jedhee kanan yaade isiniif qabadhee kanan dhiyaadhu jechaadha. Riisarchoota adda addaa irraa kitaabota akkuma kana macaafa qulqulluu wajjin kan wal qabate dhimma gaa'ela wajjin wal qabatu qabxii barbaachisaa ta'e isiniif qooduudhaaf karaa addaa gara keessan dhufaan jira. Kanaaf egaa Waaqayyoon baay'een galateeffadha. Ittiin akka eebbifamaa jirtanis immoo abdii guddaan qaba. Guyyaa har'aa immoo baay'ee kan barbaachisaaf murteessaa ta'e isin abdiidhaan eeggattaniif waan guddaa irraa barattu jedhuun isiniif qabadhee dhiyaadhe. Innis immoo mata dureen isaa kan jedhu maal jedhaa? Qophii gaa'ela duraa kan jedhudha. Qophii gaa'ela duraa kan jedhu wal wajjiniin ilaalla jechaadha. Egaa akkuma beekamu jireenya keessatti qophiin baay'ee barbaachisaadha. Qophiin baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf magaala tokko gara magaala tokko dhaquudhaaf namni yaadu daawwannaadhaaf biyya tokko iddoo tokko dhaqee yeroo muraasa achi turee deebi'uu namni barbaadu hin qophaa'a. Waan isaaf barbaachisu hin qopheeffata, shaanxaa isaa hin qopheeffata, uffata isaa hin qopheeffata, maallaqa isa barbaachisu hin qopheeffata, waa baay'ee yaada. Kun egaa yeroo gabaabduu iddoo tokko ga'ee deebi'uudhaaf jechaadha. Mana barumsaa deemuudhaaf qophiin hin barbaachisa. Barattoonni mana barumsaa yommuu deemanii waan isaan barbaachisu baay'eetu jira. Mana barumsaaf kan barbaachisu uffanni jira, wantoonni adda addaa jiru, kopheen jira, yuunifoormiin jira, dabtarri jira. Kanneen baay'ee barbaachisoodha jechaadha. Egaa kun jireenya keessatti qophiin hammam barbaachisaa akka ta'e kan nu agarsiisanidha. Haa ta'u malee garuu gaa'elli wantoota kaan hundumaarraa addadha. Maaliif namni umurii isaa dheeraa kan jiraatu gaa'ela keessadha. Akkuma kana wantoota baay'ee bal'aa ta'anis immoo kan inni argu kan inni baratu gaa'ela keessattidha. Kanaaf egaa gaa'ela keessatti qophiin baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Barbaachisummaa qophii ilaalchisee namoonni waan barreessan irraa waan hin argadhe tokko namni Malcolm X tokko jedhamu tokko maal jedha? The future belongs to those who prepare for it today. Maal jechuudha? Guyyaan borii kan warra har'a qophaa'aniiti jedha. Guyyaan borii kan warra har'a qophaa'aniiti. Warra har'a qophaa'anii guyyaa borii kan isaanii godhachuu danda'u jechaadha. Kan isaanii godhachuu danda'u. Namni kan biraan immoo akkas jedha. Namni kan biraan akkas jedha. Maal jedha? By failing to prepare, you are preparing to fail. Benjamin Franklin namni jedhamu yoo qophaa'utti kuftee kufuuf qophoofteetta jechaadha jedha. Yoo har'a qophaa'uun boruuf baay'ee murteessaa ta'e gara fuulduraatti gaa'ela dhaabbachuudhaaf akkuma kana hiriyaa gaa'elaa Waaqayyo isiniif kennu kan wajjiniin umurii keessan dheeraa jiraattan bara keessan guutuu jiraattan eebba baay'ee kan wajjin achi keessatti dhandhamtani sagantaa kanatti galuudhaaf qophii akkamii gochaa jirtu inni jedhu baay'ee barbaachisaadha. Yoo har'aan qophoofne bor kan keenya godhachuu hin dandeenyu waan ta'eef jechaadha. Kanaaf egaa qophiin gaa'ela dura baay'ee barbaachisaadha. Qophii gaa'ela duraa keessatti qabxiilee bu'uuraa laman isinitti himuu barbaada. Qabxiilee bu'uuraa lama. Qabxii babal'aadha. Kutaa adda addaatti qoodnee isa fuulduraa keessatti ilaalaa deemna. Garuu qabxiiwwan kun lamaan baay'ee ijoodha jechaadha. Qophii gaa'ela duraa keessatti namni tokko gaa'ela dura maal beekuu qaba isa jedhu yommuu ilaallu inni jalqabaaf baay'ee inni ijoo ta'e hubannaa sirrii waa'ee gaa'elaa qabaachuudha. Hubannaa sirrii waa'ee gaa'elaa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Otoo waa'ee gaa'elaa hubannaa sirrii hin qabaatin namni gara gaa'elaatti seenu gaa'ela keessatti waan hin eegne arguu danda'a. Waan hin eegne arguu danda'a. Yeroo waan hin eegne argu kana gaaffitti ta'a jechaadha. Rakkoo guddaa keessa galuu danda'a. Qormaata keessaan baane keessa seenuu danda'a. Namni hubannaa sirrii duraan dursee waa'ee gaa'elaa hin qabaanne. Kanaaf maaltu barbaachisa? Gara gaa'elaatti otoo hin seeniin dura waa'ee gaa'elaa hubannaa sirrii qabaachuun barbaachisaadha. Inni lammaffaan duraa duuba gaa'elaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Namni tokko otoo gara gaa'elaatti hin seeniin dura duraa duuba gaa'elaa beekuu qaba. Eessaa jalqabaa kan jedhu beekuu qaba. Eessaa jalqaba gaa'elli? Tarii iddoo nuti yaadnu jalqabuu dhiisuu danda'a ta'a. Egaa akkaataa kamiin duraa duuba gaa'elaa ittiin eegalan eessaa gara kamitti akka seenan akka deeman otoo hin beekin namoonni dargaggoonni gaa'elatti seenanii qormaata guddaa fi saaxilamuu danda'u jechaadha. Egaa isa jalqabaan isiniif tuquu barbaada. Har'a kutaa isa jalqabaa isiniif tuquun barbaada. Hubannaa sirrii waa'ee gaa'elaa qabaachuu isa jedhu irratti yeroo gabaabduudhaa fi turtii si wajjin gochuu barbaada. Barumsa kana by the way kutaa adda addaatti qoonnee hubannaa sirrii waa'ee gaa'elaa qabaachuu kana mata duree tokko jalatti kan fidnu miti kutaa adda addaatiin itti deebinee kan ilaallu ta'a. Har'aaf garuu mee seensa isaa gara jalqabaa kana wal wajjiniin ilaalla jechaadha. Namni kamiyyuu egaa otoo gaa'elatti hin galle keessumaa
kana wajjin kan wal qabate kitaaba yeroo darbe akkasiin dubbistan isiniif heere yookaan immoo isiniif caqase tokko yaadattu kitaaba sana keessaa tokko abbaa caadaa gaa'elaa kan jedhu kan paaster Gammachiis Jaafee barreessani baay'ee ergaa guddaa qaba. Kuni baay'ee barbaachisaa ta'uu isaarraan kan ka'e boqonnaa jalqabaasaa kan kitaaba sanarratti waa'ee hubannaa gaa'ela duraa kanatu bal'inaan iddoo itti kenname ibsameera jechaadha. Maaliif kuni baay'ee barbaachisaa waan ta'eef. Kanaaf kitaaba sana ammallee akkasiin irra deebitanii dubbistanii isin jajjabeessuun barbaada. Maal jedhu kitaaba sana keessatti namni kamiyyuu otoo gaa'elatti hin galle dura waa'ee gaa'elaa sammuu isaa keessaa qabaachuun isaa wal nama gaafachiisu. Egaa namni gaa'elatti otoo hin seeniin dura waa'ee gaa'elaa waan ta'e sammuu isaa keessaa qaba. Ilaalchi kun maalirraa dhufa? Tokkoffaan waan argaa guddatan irraati. Inni lammaffaan immoo waan dhagaa guddatan irraati. Waa'ee gaa'elaa waan argan waan dhagaan irratti hundaa'uudhaan fakkii gaa'elaa sammuu isaanii keessatti kaasuu danda'u jechaadha namoonni dargaggoon keessumatti namoonni gara gaa'elaatti seenan. Egaa kutaa kana lamaan yommuu ilaalle kutaa isa jalqabaa yommuu ilaalle waa'ee gaa'elaa waan gaarii argaa fi waan gaarii dhagaa guddachuu irraa hubannaa gaa'elaa akkamiitu dhufa yookaan immoo fakkii gaa'elaa akkamii sammuu keenya keessatti kaasuu dandeenya isa jedhu yommuu ilaalle kitaaba abbaa caadaa gaa'elaa jedhu keessatti isa waa'ee gaa'elaa waan gaarii argaa fi dhagaa guddatee fi gaa'elli ilillii ilaalanii ittiin bohaaran iddoo boqonnaa fi aara galfii of keessaa kan qabu akkuma kana burqaa gammachuu fi kan kana fakkaatan ta'uu danda'a. Kuni baay'ee jechoota baay'ee cimoodha. Egaa gaa'elli maal ta'e mul'ata? Ilillii gaarii yookaan immoo abaaboo gaarii ta'e mul'ata. Waan miidhagaa, waan namatti tolu, waan nama hawwatu, waan itti bohaaran, waan itti boqotan, waan itti aara galfatan. Akkaataa kanaanii sammuu keenya keessatti yaaduu dandeenya ta'a. Egaa namni gara gaa'elaatti seenu tokko waa'ee kana ilaalcha gaarii yookaan immoo waan gaarii dhagaa argaa guddachuudhaan kan ka'e namni tokko gara gaa'elaatti yommuu seenu egaa namni akkasii sammuu isaa keessatti gaa'elli maal akka ta'e, ilillii akka ta'e, abaaboo akka ta'e, waan baay'ee gaarii namatti tolu akka ta'e wanta kana qabateetu gara gaa'elaatti aseenaa jecha. Inni lammaffaan immoo waa'ee gaa'elaa waan gaarii hin taane arguuf dhaga'uurraa guddachuurraan kan dhufu fakkii gaa'elaa namni sammuu isaa keessatti kaasu maaltu jira? Inni immoo akkas kan jedhu caqafamee jira. Gaa'elli isa waa'ee gaa'elaa waan gaarii arguuf dhaga'uuf carraa hin argatiin guddatee fi gaa'elli qoree nama waraanu bakka qorumsaa, bakka boo'ichaa, mana hidhaa, gabrummaa fi bakka gaddaati. Kunis baay'ee dinqisiisaadha. Faallaa isa duraatti jecha waan gaarii waa'ee isaa argaa dhagaa nama hin guddanneef gaa'elli maalidhaa? Bakka qorumsaati, iddoo gaddaati, iddoo jeequmsaati, iddoo baay'ee wal'aansoo guddaa qabu, bakka waraanaaf bakka qorumsaa guddaati. Egaa namni waa'ee gaa'elaa ilaalcha sirrii hin taane yookaan immoo waan gaarii argaa dhagaa hin guddanne waa'ee isaa ilaalcha kanaaf saaxilama. Kanaaf egaa namni akkasii maal qabatee gara gaa'elaatti seenaa? Gammachuudhaan gara gaa'elaatti seenuu hin danda'u namni akkasii. Namni gaa'elaa akkaataa kanaan sammuu isaa keessatti kaafate bakka qorumsaa, dirree waraanaa, iddoo baay'ee ulfaataa ta'e godhee namni duraan dursa fakkii isaa yaada isaa keessaa qabu gara kamitti seenuu hin danda'u? Yaada gaarii ilaalcha sirrii qabaatee gara gaa'elaatti seenuu hin danda'u. Hubannaan kun lachuu anaaf hanqina mataasaa qaba. Anaafi kun lamaansaayyuu hanqina mataasaa qaba. Maaliif gaa'elli hammam gaarii ta'us wal'aansoo mataasaa danda'e ni qabaata. Gaarummaa gaa'elaatti nan amana. Gaa'elli gaariidha. Kana haa ta'u malee garuu wal'aansoo mataasaa bu'aa bayii mataasaa qaba. Yaadota sana lamaan walitti araarsanii gar tokkotti fidanii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Gaa'elli dhaabbatadha baay'ee. Gaa'elli dhaabbatadha. Dhaabbata yeroo jalqabaatiif biyya lafaa kanarratti dhaabbate yoo gaafatamtan maalidha? Gaa'eladha. Gaa'elli instituushinii dhaabbata guddaadha gaa'elli. Dhaabbata guddaa kana immoo eenyutu dhaabe? Waaqayyotu dhaabe. Abbaan dhaabbata kanaa dogoggora hin qabu. Gaa'ellis immoo akkuma kana dogoggora hin qabu. Macaafni qulqulluun gaafa dubbatu gaa'elli hundumaa biratti ulfina qabeessaa ta'u jedha. Qullaa'aadha gaa'elli. Gaa'elli qullaa'aadha. Akkuma kana dhaabbatadha. Dhaabbata yeroo jalqabaaf biyya lafaa kanatti dhaabate. Dhaabbata kana immoo kan dhaabe eenyullee otoo hin taane Waaqayyoodha. Viidiyoowwan darban keessatti isiniif kaaseera. Dhaabbata kana kan dhaabe Waaqayyoodha. Kanaaf gaa'elli duraan dursa kan inni argame yaada namaa keessatti otoo hin taane yaada Waaqayyoo keessatti. Fedhii addaan miti, fedhii waan miti, fedhii Waaqayyoo ture wanti sun. Fedhii Waaqayyoo waan ta'eef Waaqayyo gaafa nama uumu akkaataa sanaa wajjin fedhii sanaa wajjiniin nama uume jechaadha. Kanaaf kun yaada Waaqayyoo akka ta'e beekna. Kanaaf gaa'elli kan hundeesse Waaqayyoodha. Haa ta'u malee garuu
haa ta'u malee garuu gaa'ela keessa namoonni jiran eenyudha? Namoota. Waaqayyo gaa'ela kana uume namoonni akka isaan keessa jiraataniif itti gammadaniif dhaabbata kana eenyutti kenne? Namootatti kenne. Ilmaan namootaatti kenne. Addaamiif waan itti kenne dhiirotaa fi dubartootatti kenne. Kanaaf egaa sana keessa kan jiraatu kan itti jiraatu eenyudha? Namadha. Lafa namni jiru immoo maaltu jira? Rakkinni jira, qorumsi jira, bu'aa bahiin jira. Wanti gaariinis wanti hamaanis jira nama bira. Kanaaf egaa nama bira qaawwi kun lamaan waan jiruufi miirri nama keessa jiru kuni amalli namni qabu gaariif hamaan kuni dhaqee gaa'ela keessatti maal ta'a? Mul'achuu danda'a ta'a jechaadha. Kanaaf egaa yeroo tokko tokko akkuma jedhame gaa'elli qormaata baay'ee ulfaataa ta'e qabaachuu hin danda'a ta'a. Yeroo tokko tokko immoo gaarii wantoota kan namatti tolan wantoonni nama gammachiisan jiru. Haa ta'u malee namni achi keessatti involvii ta'ee waan jiruufi hanqinni nama biraa waan hin dhabamneefi gaa'ela keessa hanqinnis jiraachuu danda'a. Gaarummaanis jiraachuu danda'a. Kanaaf ilaalcha lamaanuu qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Eeyyee qormaanni bu'aa bahiin wal'aansoon jira. Maaliif namatu keessa jira waan ta'eef iddoo namni jiru immoo hanqinni hin dhabamu waan ta'eef inni karaa kan biraan immoo gaariis ta'uu danda'a jechaadha. Kanaaf egaa isaan kana lamaanuu duraan dursine ilaalcha kana lamaanii developii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Expectationii keenya persentii 100 gaa'elli qormaatan qabu rakkina tokko illee qabu jennee kan yaadnu yoo ta'e hin dogoggorra. Akkuma kana persentii 100 immoo jireenya namaa ilaallee hiriyoota ta'uu danda'a, maatii ta'uu danda'a, ollaa ta'uu danda'a, mana waliin galle jireenya jeeqamaa gaa'elaa wal'aansoo adda addaa qabu ilaallee matuma immoo kun jijjiiramuu hin danda'u gaa'elli dirree lolaati bakka waraanaati waan gaariin tokko yoo keessa jiru inni kan yaadnu yoo ta'e inni kunis dogoggora jechaadha. Kanaaf egaa ilaalcha lamaanuu baalaansii goonee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Egaa gara xumuraarratti gaa'ela dura hubannaa qabaachuun qophiin gaa'ela dura maaliif barbaachisa isa jedhu qabxii gurguddaa 3 isinitti meeni gara xumuraatti fiduu barbaada ergaa har'aa. Inni jalqabaa maaliif barbaachisa qophiin gaa'ela dura? Inni jalqabaa gaa'ela eenyummaa isaa isa sirriitiin beekuuf nu gargaara. Gaa'ela isa hannamaa keessatti ilaalle isa tilmaamne otoo hin taane inni sirriinsaa gaa'elli eenyummaa akkamii qaba isa jedhu eenyummaa isaa isa sirriitiin beekne itti seenuuf nu gargaara. Gaa'ela dura qophii gochuun. Inni lammaffaani kutaa gaa'elaa isa nama gammachiisu caalmaatti gabbifachuuf nama gargaara. Egaa gaa'ela keessa kutaan nama gammachiisu kutaan namatti tolu jira. Addaam gaafa gara kanatti seene Waaqayyo gaafa Hewaaniin uumee kenneefi maal jedhee kunoo amma reef ta'e jedhe. Baay'ee akka itti gammadee macaafa qulqulluu keessatti sagalee Waaqayyo nutti dubbata. Kanaaf egaa kana jechuun maal jechuudha? Wanti namatti tolu, wanti nama eebbisu, wanti gaariin hunduma keenya gammachiisu achi keessa jira. Isa kana gabbisuu qabna, irratti hojjechuu qabna. Kana beekuudhaaf duraan dursinee waa'ee isaa qophee gochuun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf qopheen kan nu fayyaduuf maaliif waan gaarii achi keessa jiru caalmaatti gabbisuudhaaf nu gargaara. Inni sadaffaan kutaa gaa'elaa isa gaariin taane immoo akkamitti akka gaara gaariitti jijjiirru. Isa gaariin taane akkamitti akka gara gaariitti jijjiirru maal goona jechaadha. Irratti hojjechuudhaaf karaa arganna, hubannaa arganna, yaada bal'aa arganna jechaadha. Kanaaf gaa'ela dura qophii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Qabxiiwwan kun 3 qophii gaa'ela duraa gochuu keessaa bu'aa argamanidha jechaadha. Kanaaf egaa ergaa koo guyyaa har'aa gara xumuraatti yommuu fidu gaaffii tokko isin gaafachuun barbaada. Isin waa'ee gaa'elaa fakkii isa kam sammuu keessan keessaa qabdu? Fakkii isa kam sammuu keessan keessaa qabdu? Tarii fakkii isaa dirree lolaati, bakka waraanaati, ulfaataadha isa jedhumoo ay gaariidha, akkuma kana namatti tolaa, gaariidha, eebbifamaadha, ililliidha, abaaboodha, bakka boqonnaati, iddoo aara galfannaati isa jedhu moo akka koo immoo lamaan saayyuu qormaata mataasaa qabaachuu danda'a, lamaan saayyuu yaadi lamaan saayyuu achi keessatti mul'achuu danda'a isa jedhu qabdu laatannaa isa kana beekuu hin barbaada. Yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessuu dandeessu. Akka waan baay'ee irraa barattan abdii guddaan qaba. Turtanii amma dhumaatti waan hordoftaniif Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Eebbifama. Yeroo itti kutaa itti kan biraa isiniif qabadheen dhiyaadha. Akka kutaan itti isiniin dabarre subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Akkuma kana ergaan kun yoo isinitti tole namoota kaan obboloota keessaniifis akka qooddan isin affeeruun barbaada. Turtii gaarii ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa ta'u.